Gaaf tokko hiriyoonni sadii jireenya isaanii fooyyeffachuuf biyyarraa ka'anii gara Suudii qajeelan. Osoo deemaa jiranii karatti beelti itti hammaatte hafuura baafachuuf jecha gara muka tokkootti achi goran. Muka kana jalatti garuu maallaqa shaantaa guutuu argan. Hedduu waan beelawanii jiraniif hiriyoota sadeen keessaa isa tokko nyaata bitee akka deebi'uuf magaalaa dhiyoo isaa jirtu takkatti erga. Inni ergame kun maallaqa kana kophaa isatti fudhachuuf jecha mala tokko malate. Nyaatan bituuf deemu kanatti qoricha nama ajjeesu itti biteetiin isaan lamaan fixee maallaqa kana kophaa keessatti fudhadhaa jeetti murteesse. Akkuma jeetti qoricha nama ajjeesu nyaata kanatti godhee deemsa karaa isaanii eegale. Hiriyoonni isaa lamaan hafanii maaliif gurbaa kana ajjeefnee maallaqa kana ulameen qoftiin addaan ni rannu jedhanii isa ajjeesuuf murteessanii tatta'anii isa eeguu eegalan. Hiriyaan isaanii inni nyaata bituuf kutee yeroo nyaata bitee isaan bira ga'u dhahanii ajjeesan. Duraanis maallaqa biyyaa baaneeti waan barbaannu argannee jirra. Amma nyaata kana nyaanneeti ifirraa gara biyya teenyaa deebinaa jedhanii akkuma nyaata kana nyaatuu eegalaniin achumaa walirra ciciisanii du'an. Egaa mee ilaalaa yaa obboleeyyan kiyya waan arra mul'atee boruu baduuf jecha meeqaan keenyattu walii keenya dabartee kannaa jiru. Waanuma facaafanne akka deebinee haammannu gonkumaa dagachuu hin qabu. Hamtuu namatti hin yaadin deebitee atumaatu miidhamaati.